nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa godhaa. Har'a immoo faarfannaa miidhagduu tokko qabadhee gitaara koos qabadhee viidiyoodhaan waraabee akkasiin na duukaa faarfattaniif haala kana mijeesseera. Mee warri fayyisuu harka waaqayyoo irratti beektan, gaaddisa harka waaqayyoo jalatti boqottanii beektan na duukaa faarfadhaa jechuudha. Faarfannaa koos akkuma itti jiru kanatti isiniif dhiyeessaa jechuudha. Na caqasaa. Yaa isaa ho'aan guutuu manni kee, baagumanii kan kee ta'e sitti waamame, gargaaraa koo yeroo rakkinaa, gaaddisa kee jalatti boqodhee, yaa isaa ho'aan guutuu manni kee, gaaddisa kee jalatti boqodhee, gargaaraa koo guyyaa rakkinaa, gaaddisa kee jalatti boqodhee, Waaqa koo har'allee na duukaa jira, harki gargaarsa kee muummee rakkinaa, harka kee na baasee gargaarame. Waaqa koo har'allee na duukaa jira, harki gargaarsa kee muummee rakkinaa, harka kee nan ba'ee gargaarame. Waaqa koo har'allee na duukaa jira, harki gargaarsa kee muummee rakkinaa,